Harka fuunee ashamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya kan dhaggeeffataaf daawwataa jirtan Kello miidiyaadhaa oduu har'aan isinitti hima. Abey Ahmed humna alaa barbaaduun mo'amuu isaa agarsiisa jechuun WBO'n ibsa baaseen hubachiise. Dhibbana humnoota Keeniyaa waliin waboo lolaa akka jiru mootummaan Itoophiyaa lola daangaa irraa ittisuuf walii galtee tolfameen humnoota Keeniyaa waliin opereeshinii waraanaa gaggeessaa jiraachuu himeera. Mootummaan Keeniyaa lola waboo irratti banuu isaa akkuma ibseen mootummaan Itoophiyaa dhimmicha keessa harka qabaachuu caqasee ture. Dhimmicha ilaalchisee ibsa kaleessa baaseen WBO'n haalli mootummaan Itoophiyaa itti jiru mo'amuu isaa agarsiisaa jedheera. Lola biyyattii keessatti waboo waliin taasisuun abdii kutatee humna keessaan injifachuu waan dadhabeef alaa barbaacha deeme jechuun ibsi WBO kun caqase. Waraanni mootummaa Itoophiyaa biyya keessatti kutannoo bu'a qabeessa ta'een waboo jala dhaabbachuu dadhabuu irraa kan ka'e Keeniyaa daboo waammatee jedha ibsi kun. Biyyi tokko dhimma biyya biraa keessa galuun daangaa ta'e osoo jiru rakkoo irra gahaa jiruuf abdii kutatee daboo waammateeraa jedha. Oromiyaa keessatti lolli gaggeeffamaa jiru itti hammaachuu kan eeru WBO'n mootummaan biyya keessatti humna oomishachuuf illee rakkataa akka jiru ibseera. Kun ammoo abdii isa kutachiisuurraan loltoota alaaf affeerrateeraa jedha. Ibsa kaleessa guraandhala 6 bara 2025 baase kanaan WBO'n dhimma Keeniyaa kaasee jira. Mootummaan Keeniyaa ollaa amanamaa fi waa'ila ofiitti bobba'uun balaa akkamii akka feduu ni hubataa jedha. Dhimma amma itti jiru kana Keeniyaan ogummaan ilaaluu akka qabus dhaameera. Haala amma jiru kanaan nagaaf tasgabbiin itti fufiinsa qabu fiduun hin danda'amus jedha. Giddu seentummaan biyya alaa waraana kanatti eenyuyyuu yoo affeerame dhiibbaan waraanaan dhufu akka hin dandeenye WBO'n ibseera. Haalli ammaa Keeniyaans ta'ee mootummaan Itoophiyaa itti jiran naannicha kan nagaa dhabsiisuu jeequmsaaf kan ammeessu ta'us caqaseera. Abey Ahmed biyyattii keessatti nagaa buusuuf fedha dhabuu isaa agarsiisa ka jedhu WBO'n waraana humna alaa affeerrachuun waldhabdee keessoo furachuuf dadhabaa ta'uu isaa agarsiisaa jedheera. Naannichatti nagaaf tasgabbiin akka hin jiraanne hojjetaa akka jiru mootummaa Itoophiyaa ta'uu hawaasni idil addunyaa beekuu akka qabu gaafanna jechuunis WBO'n waamicha taasiseera. Keeniyaan waboo irratti guraandhala 3 eegaltee opereeshinii gochaa akka jirtu ibsiteetti. Ta'us opereeshinii kanaan uummati nagaan miidhamaa jiraachuu himateera. Opereeshinii jedhame kanaan nama afaan Siwaahilii hin beekne hundatu reebamaa jira jechuun hawaasni bakkicha jiraatan mootummaa Keeniyaa himataniiru. Odeessa keenya itti aanuun godina Gujii Bahaa bulchiinsa magaalaa Shaakkisootti barattoonni mana barnootaa irraa hidhamaa jiraachuun dhaga'ame. Barattoonni magaalaa Shaakkisoo sababa rakkoo nageenyaatiif barumsa seeraan barataa hin turre yeroo dabalataa nuuf kennaa jechuudhaan gaaffii waan dhiyeessaniif hidhamaa jiru jedhame. Barattoonni humnoota mootummaatiin yeroo isaan reebamanii iyyaa mooraa mana barumsaa keessaa baafaman irra deddeebiin mul'ataa ture jechuun eerame. Barattoonni godina Gujii Bahaa magaalaa Shaakkisoo gaaffiin barattoota aanaa gooroo doolaa haa deebi'u ka jedhuu fi sababa rakkoo nageenyaatiif barnoota seeraan hordofaa hin turre yeroo dabalataa nuuf kennaa waan jedhaniif mana hidhaatti guuramaa jiraachuu jiraattota wabeeffachuun maddi oduu kanaa OMN gabaaseera. Aanaa gooroo doolaa keessatti manneen barnootaa gara 88 ta'an barnoota addaan kutanii barattoonni kuma hedduun barnootaan ala turuus ibsameera. Hiriira mormii taasifame waliin wal qabatee bulchiinsa magaalaa Shaakkisootti barattoonnii fi maatiin barattootaa lakkoofsaan hedduu ta'an badii tokko malee hidhamuu gabaafameera. Baatii darbe keessa barattoonni hiriira nagaa bahanii gaaffii mirgaa gaafataa akka turan milishaan mooraa mana barumsaatti itti seenee reebicha hamaa irratti raawwataa akka tures gabaasichi caqasee jira. Oduu keenya birootiin waamicha Abey Ahmed taasise doorsisa jechuun qondaalli Tplf balaaleffatte. Waamichi tibbanaa qondaalota Tigraayiif Abey Ahmed biraa dhaga'ame sodaachisoon kan guutame akkasumas doorsisadhaa jechuun qondaalli Tplf balaaleffatte. Qondaalota Tplf olaanoo keessaa tokko kataate addee Tplf Gebremichael ergaa tibbanaa afaan Tigriffaan Abey Ahmed dabarse sodaachisoof doorsisa jechuun ibsite. Kun ammoo uummata Tigraayiif hin malu jechuun kulkulfatteetti. Nuti waraanan barbaannu garuu gaaffii keenya qixa sirrii ta'een gaafachuu itti fufnaa jette. Ergaa ministeerri muummee Itoophiyaa uummata naannoo Tigraay keessattuu hooggantoota Tigraayiif dabarse gaarummaa kan qabu fakkaatus yaada sodaachisoo fi dhimma itti ba'amedhaa jetti. Ergichi uummata Tigraay sodaachisuuf kan dhimma itti bahamedhaa jetti qondaalli kun. Muummeen ministeera Itoophiyaa tibbana naannoo Tigraay keessatti nagaa buusaa jechuun dhaamsa dabarsee ture. Lafti Tigraay lafa waraanaa taatee jirti jechuunis dubbateera. Kasaaraan waraanaan uummatatti dhufe yaadadhaa jechuun ergaa isaa dabarse. Qondaalonni Tplf ammoo uummanni Tigraay lolachuun of kabachiisuu fi kan itti gaabbu miti jechuun yaada kana fudhatama dhabsiisaniiru. Aadde Tplf akka jettetti ergaan Abey gaarummaa waan qabu fakkaata garuu akeekkachiisa of eeggadhaa jedhus of keessaa qaba.
Kanaaf gara waraanaatti akka geessu sodaa uummata biratti uumeera jechuun yaada ishee ibsatteetti. Abiy Ahmed itti yaadee uummata keenya shororkeessaa jira jechuun ibsite. Ergaa Abiy kanas yaada uummata Tigraay balaa irra buusuuf hojjetamu keessaa tokko akka ta'etti ilaallaa jetti. Uummata Tigraayiif kun hin malu, sodaachisoof doorsisoon uummata keenyaaf hin malu jechuun yaada Abiy kana balaaleffatteetti. Yeroo ammaa kana haalli guutuu Tigraay keessatti mul'atu waraanaaf kan hin mijanne ta'us aadde Tplf dubbattee jirti. Oduu keenya itti aanuun balaa abiddaa magaalaa Finfinneetti mudatee ture walqabatee poolisiin federaalaa bu'aa qorannoo ifa gochuu ifoomse. Miidiyaaleen mootummaa akka gabaasanitti poolisiin federaalaa baatiiwwan 6 darban bu'aa qorannoo foronsikii ka'umsa balaawwan abiddaa 300 magaalaa Finfinnee fi naannawaa birootti mudatanii ifoomseera. Haaluma kanaan balaawwan abiddaa 50 rakkoo teeknika elektirikiin, 11 rakkoo makaanikaalaan, 10 itti yaadamee namaan kan mudate, 17 ammoo dhibaa'ummaa fi 15 ammoo rakkoolee biroon kan mudatan ta'uu mirkaneesseera. Baatiiwwan 6 darban magaalaa Finfinneetti qofa balaawwan abiddaa 96 yoo mudatan naannolee birootti ammoo 7 mudachuu beeksiseera. Balaawwan mudataniin manneen jireenyaa 582, konkolaattota 12, manneen daldalaa 1965, warshaalee 6 fi dhaabbilee garaa garaa sababa abiddaan miidhaan qaqqabu ragaan poolisii federaalaa irraa argame ni mul'isa. Balaa abiddaa irra deddeebiin magaalaa bakka dunkaana daldalaatti mudateen miidhaa hedduun qaqqabaa turuu isaa gabaasuun keenya ni yaadatama. Oduu keenya birootiin magaalaa Maqaleetti maanguddoo waggaa 76 daa'ima godhachuu himame. Naannoo Tigraay magaalaa Maqaleetti jaartii waggaa 76 da'uun ijoo miidiyaa hawaasaa ta'e. Jiraattuu magaalaa Maqalee kataate aadde Medihii Agos maanguddummaatti daa'ima da'uu dandeesseetti. Jaartiin amma daa'ima argachuun himame kun abduu akka turte miidiyaaleen gabaasaa jiru. Kanaan dura daa'ima kan hin qabne daa'ima jalqabaa da'uu ishee miidiyaaleen biyya keessaa gabaasaniiru. Fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa dhimma kana haalaan wal harkaa fuudhanii qoodaa jiru. Kaan itti qoosuun, kaan ammoo ajaa'ibsiifachuun dhimma kanarraa haasa'aniiru. Oduu keenya birootiin balaa abiddaa mana barumsaa Naayijeeriyaa mudateen daa'imman 17 du'an. Taateen kun kaaba Naayijeeriyaa keessatti mana barumsaa Islaamaa keessatti mudate. Balaa abiddaa halkan mudate kanaan yoo xiqqaate daa'imman 17 du'uu isaanii ibsameera. Kanneen du'aniin alattis barattoonni biroo hedduun miidhamanii yaala argachuuf gara buufataalee fayyaa magaalaa Kaawuraa Naamodaa bulchiinsa Zaanfaaraatti geeffamaniiru jedhame. Balaan abiddaa kun facaasaa darbe kan mudate yoo ta'u, ka'umsi abiddaa kun mana nama dhuunfaa ta'uu barameera. Mana nama dhuunfaa san keessaa ka'ee babal'atee mana barumsaa itti dhiyoo jiru qabachuu miidhaa geessisuu isaas ibsameera. Balaa kanaan daa'imman miidhaman kanneen umuriin isaanii waggaa 10 hanga waggaa 16 ta'anidha jedhame. Wayita balaan kun uumametti daa'imman kunneen rafaa akka turanis miidiyaaleen biyyattii gabaasaniiru. Mootummaan Naayijeeriyaa sababa balaa kanaa qorataa akka jiru ibsuun kanneen miidhaman damdamachiisuuf hojjetaa jiraachuus eereera. Oduu keenya itti aanuun Burkinaa Faasoon oomisha konkolaataa elektirikii biyya keessatti jalqabuu ibsite. Hoogganaan Burkinaa Faasoo oomisha konkolaataa elektirikii biyya keessatti eegaluu ibsiteetti. Akka miidiyaaleen biyyattii gabaasanitti guddina addaa keessa akka jirtu biyyattiin konkolaataa elektirikii oomishuu dandeesseetti. Konkolaataan jedhame kun soolaarii aduu irraa daqiiqaa 30 gidduutti humna kuusachuun kiiloomeetira 330 deemuu akka danda'u ibsame. Biyya Toomaas Saankaaraa Burkina Faasoon dhiyeenya kana bulchiinsa jaallatamaa argatteetti jedhamuun himamaafii jira. Lammiilee biyyattii Toomaas Saankaaraa haaraan akka dhalatetti ibsaa jiru jedhame. Dhiyeenya kana jechuun bara 2022 fonqolcha mootummaan aangoo kan qabate Abiraam Tiraaworeen bara kana onnee uummata Burkina Faasoo booji'aa akka jiru himama. Namni ilaalcha Afrikaa guddittii jedhu qabatee ka'e kun biyya isaa qofa osoo hin taane lammiilee ardii Afrikaan ija irra buufatameera jedhama. Abdiin Toomaas Saankaaraa lammaffaanuu dhalateeraa akka jedhan lammiileen biyyattiis abdii guddaa akka irraa qaban gabaafameera. Abiraam waggoota muraasa kana keessatti waan inni hojjete leellifame keessaa olaanaan dhimma pirootokoolii isaaf miidhagina masaraa mootummaa isaatti ko'ommachuu hin feene. Waa'ee hiyyummaan gadadamuu lammiilee isaa irratti fuulleffachuu isaan dinqisiifatameera. Miindaa olaanaa argachuuf labsiiwwan saamichaaf aanjaan baasuu osoo hin taane labsiiwwan lammiilee biyya isaa of dandeessisan irratti xiyyeeffateera jedhame. Koloneeffattummaa ammayyaa balaaleffachuun deeggarsa biyyoota alaa lagateera. Liqiif deeggarsi keessan beela erga nun baafne bu'aa hin qabdan jechuun Faransaay biyya isaa keessaa ari'uus danda'eera. Hoogganaa waraanaa keessaa aangootti ol ba'uun Abiraam biyyoota akka Faransaay haalaan aarsee jira. Akka gabaasaalee nama bahan hubachiisanitti biyyattiin oomisha konkolaataa elektirikii mataa ishee jalqabuu himameera. Tarii mi'a Chaayinaa walitti qabanii uummata sobuu ka jedhus
jiraattonni hedduun ammoo kaanitti qoosuu danda'aniiru. Egaan dhaggeeffattoota keenya odeeffannoon har'aaf qabannee kan hangammaa dhaggeeffattan ture.